Lama kana deebisee itti aantu deema. Gaabii hedduu waan qabtaniif jechuudha. Umara kuma dhufurraa sodaatee dukkana irraa kaase. Waa'ee goolii isaatu goolii biraan geenyee lammaatti hin kennina abiyyitti kenname gaafas isin hundumtuu hedduu keessa abiyyi ta'uu waan jennan roobus ni hinaafte naan jettu. Let's be honest. Honest ta'uu qabna bara. Dhaadachuun maal miti. Hojii dheeraa nama gongoraa yes. Aangoo harka ofiyyoo kennu natu murteesse. Ittiin fuudhe itti gaafatama fuudhe. Sirriillee ture. Yeroo sanitti dhaabonni as jiran gosa gosaan gola bakka shanii qoodamanii ture. Oromoon illee qopheessi jennee qopheessine. Yeroo meeqa yaallee bakka isaan shan qoodamanitti osoo finnee aangoo itti kennine Oromoo sana gosa gosaan gola bitaniiti kana caala wal ficciisan ture. And I was right. Filannoon qabnu naafaa fi goofaa keessaa filannoo qabna ture. Nuti akka qeerrootti jaarmaa siyaasaa ture we are social movement. Aangoo qabachuudhaaf fedhiis qophiis hin qabnu karoora keenyas hin turre. We are civic society, social movement political society kennuu qabna ture. By 2020 if about one way sami barreeffama is wajji haasaa kan hojjenne bara. Yeroo dheeraa as gube 2007 hanga 2002 yeroo qabsoo nagaa qo'adhu kitaaba Ishaar afaan Oromootti hiinee birrii baasanii dhufaa. Barreessuutti nama ta'a. Tasii barreessuun haawwatu nama ta'a. Mariichiisuu irratti. Karoorri keenya sochii uummataati. Maal jedhee jee? Dirqama nu fudhanne sirna wayyaanee kaasuudha. Sammota waa lama yaadne. Tokko jaarmeedhaan biyya alaa jiran wal ta'anii dhufanii at least aangoo akka hiratan. Jaarmeen siyaasaa bakka lama ture jedhama gaafas. Tokko alaa ture tokko biyya alaa ture. Kan biyya alaa ture faffaca'aa ture. Faffaca'aan sun immoo ganda qaba ture gola qaba ture murna qofa miti. Inni raaffatina kuma lama tokko maatu ture. Kuma lama saddeet maatu ture. Murna qofa miti godha. Dubbi ganda keessa ture. San fuunan Oromoo nation building project irra ture. Fuunee murnoota keenya nation building project san dura deemsanii ni sodaatu. Kanaaf jaarmiyoota jiran keessa akka ce'umsatitti relatively opiniyoota wayyaa. Opiniyoo keessaa immoo namoota sabboonummaa Oromoo qaban saboota biraama keessattis fudhatama qaban jennetti lammaa gara fuulduraa binna. Wanti tatteeksaa keessatti deerii gadhuu dandeessanii hin ta'u namni kun inni isin jedhu. Jibba jaalala dhuunfaa irraa qabu. Alammas gaafsan qorannoodhaan malee kun falaalee weerummaa irraa qabu ture. We need a study of leadership, character, competence, experience. Tokkoon laalle kabbaa dulaan ilaalle. Dhugaa dubbattan akka gahumsaatti abbaa dulaan duroo iyyaatu yeroo garuu nurraa fudhattan. Liifana siin qabu yeroo dheeraa waan tureef taa'uudha. Itti aanee namni sila wayyaa qabaachuu danda'u lama wali ture wal bira ture experience kanaaf. Innis sirnicha keessa waan tureef hin ta'u. Continuity sirnicha status quo itti fufsiisa malee face of change ta'uu hin danda'u. Qeerroon nurraa fudhatu uummanni nurraa fudhatu jenna taa'uudha keessa. Itti aansinee lamma laalle hanqina qabu wajjiinu Mutannoo wayyaa qaba. Uummanni fudhatee jira. Statementship qaba. Cross ethnic cimina isaa keessa dargaggeessi ta'u jabaatee hojjechuu danda'u isaa laafina isaa keessa barnoota dhabu mutannoo dhabu ambition qualification waliin madaalee qabaachuu isaa kana callinnee waan murteessee miti. Nuti akka gareetti qofa osoo hin ta'in external experts irratti bareechifnee jiru. Loo jennaan dhiisi Oromoo haa ta'u malee jettan warri dhaabaa hedduun taa'aa dhabuuti misootatti. Okay, maaliif ta'u akkana fakkaatutti kana. Namni kun dhufnaan opinii ofiis
Oromoofis Itoophiyaafis kasaaraa hamaan jiru. Woobus naan jettan. Us bar obboleettii illee naan yeroo inni dammaraan naannoo raawwate rabshuma haraara sitti taate naan jedha. Innis Damboodoo galii gargaarii jira. Hin galee marfadheen waggaa tokko ol dalaga. Faarsee bulaallee yaale bara. Jedhanii bu'aa. Bayee mormuu yaale. Sambooda political party irraa fedhii qabachaa ture. Okay, alternative leadership jiraatu qaba jennee jaarraa walitti hidhatee carraaqqii hedduu goone. Talk is cheap, but we did. We tried everything we can. Now, so goalie, I can buy a two rate. We tried. Camera, karana gaya budget. Oto makka setu karana gaya. Oto makka ranjit tadi karana gaya tu ya. Karana gaya anda lalu apa kita kesu sojan? Tapi nanti kan jira. Kiranya kan dari jira anjur buat. Jadi buat kan. Corona bukan itu. Media tijar. Kero itu kurma ini. Orang bangkit kaki kamu belakang ke. Itu biar bija bukan. Itu wajan kalau kerja itu aku lakukan dia. Kami dengar tu kapsoi dan mana abadan sojan butin. Lo kapsoi dan lo kamar balik jauh guru tiga lu. Anak kau tahu dia kayaknya, anak kau tahu kayaknya orang demo tu terus tahu dia berpaisa macam ni. Waggaa afur keessatti wareegama madaalaadhaan sirna waggaa 50 gaafii tokko malee bulchaa jedhamee yaadame. The strongest party, the strongest army, and the most robust economy. Ture irratti jijjiirama ni hojjetu. Itu markatu. Arroo wal keenya. Arroo ta'ee qawwee qaba. Oromoo qaba qawwee. Droonii ilma bardaa. Qawwee isin faarsaa turtan sun balaa taate Oromoo irra. Qawwee miti sirna barbaachisa. Sirna barbaachisa. Arra minimum Oromiyaa keessa minimum miliyoonni Oromoodha. Qawwee miliyoona tokko qaban. Minimum. Darraatti namarraa dhorkuu hin dandeenye. Giddaa ayyaanatti waa takka dhorkuu hin dandeenye. So let's not fetishize guns. Qawwee qabattee fi yoo dhugaaftee fi ofirraa dhugaaftee garagara. Qawwee fi dhugaatu jira. Wani waggaa lamaan kana kuusaa jee waa meeqa dhaaraa tureetis qawween wali dhugaafamu tun biyya san keessa dhaabachuu qabdiidhaan gara fuuldurallee an is not religious guns is not about religion sodaallee qabaadheeti miti akka akaakuu kiyya sodaatan kan jedhu akka biyoo irraa waa'ee qabsoo nagaa naa ta'u boomse sodaatan kan jedhu biraamataa godhuuti that's what they akka amma jirutti rakkoo Itoophiyaa qawwee ni baay'atanii jira. Oromoos qawwee itti baay'ate malee qawwee hin akka. Maroo jedhama irra qawwee qofa dhibba tokko jira. Seenaa isaatiitti abaaboon qawwee amma qabu qabaatee beeku takka waraana amma qabu takka qabatee beeku. Rakkoo Oromoo irratti immoo ni lafa. Har'a mootummaa Itoophiyaa takkaa diroonii hidhattee beektu. Oromoon garuu har'a irra miidhamaa jirti zamana Minilik caalaa. This is fact. Karena kita misalnya mulai coba baca dari itu. Kamera demokrasi Afrika kisah tidak dia boleh dan dia apa? Ikut dasar orang lewat. Kenya ni, zaman mau ya cinta macam apa kali? Sirna hamadu. Kibaki itu kurventi multi party demokrasi ini. Karena Kenya demokrasi. Taksi persati dalam dolar akan tu mandi. Muka so benar tadi. Karena Kenya kisah ti. Mana ayah mana mukti ti, ayah apa parlama ti, ayah apa mana amale, nama tu kusuk bukan dia. Azkau nak kamu, kapsul boleh ni. Dura, jadi jalan bisa boleh. Soci mau ti. Samboda, jalan zari tu mau apa ti? Jalan sebenarnya kapsul ni sebenarnya demokrasi, multi party demokrasi kita tu. Amma demokrasi perlu berada di mana dia tu. Bion hindun, Nigeria suruh kete, South Africa suruh kete. Demokrasi dirkam. Demokrasi Afrika tinggal dia pun resisi ni namanya berapa orang? Ni jangan dia mah. Dirkamas. Dapat umur dia ni umur itu demokrasi tinggal pun dulu. Jadi baru foundation sah. Rakyat kan betul. Orang kan bahasa. Orang kapsul demokrasi tinggal kes kuda jadi kes saya aban kambang dan jambang. Dapat saya
demokrasi argina kan ilmi ti dabre amma ilmi hamo amala demokrasi garu da mera intanti sa kara full family demokrasi seperti kilometer besi so demokrasi indan jam jaina demokrasi fata demokrasi no ini orang mau bermuncul betul Ethiopia betul